بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من أرسل رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا وجالتمتوتا وبليين كياف وبليتيوان كيا خنتو رخنا النور دوتن نجين ربي بكجر تمرتو إسين رتي هجرات سنين جتشان barumsa keenya kan dhiyeenya kan walii dabarsaa turre kan jidduutti guyyaa lamaaf addaamurre irratti deebinee qabannee dhufnee jirra hanga dhumaan nu hordofaa isiniin jenna baarakallaahu fiikum sheer godhaa wal afeeraa yoo rabbiin nu laaffisee qabxii hanga takka hojii ilaallee wal gaggeessina nus muhaadaraa wayii deemuuf jarjararra jirra inshaallah hangasumaa wayii eegu jirra yoo wal barsiifnee hanga hajaan teenya nuu baatutti khayrii rabbi biraa hin dhabneenneeti inshaallah kanaaf شير قداتي ولا فيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنجي نمر ربي الله في سيف يعرفوا بك خيري تنا نمس الله وهدون رفو هنجي ربي نسني الله في سيف وتنديادا ولي سفيرة والفدا بارك الله فيكم هنجي ربي نولا في سيف وانت كاولا مسدي وانا هريا تدرو أن دقيني دقني وتاتس وليادا تشيسو تنبيني وتاتي والبرسيسو خان تينا خنا ديادا ولي سبارك الله فيكم إسنا كبرا نجينا قبدا baga nagaan jiraattan nageenyi rabbi yeroo maraahu qaaddaan hin cinne isin biraa jiraatu rabbiin takasaa keessatti olfatee isinaa bulfatu fayyaa keessa bobbaasee rabbiin isinaa galfatu hamtuun takkalleen isin hin harkin khayriin takkalleen isin biran darbin ija haasidaa ija budaa waan diinii duniyaaf isiniif hin tolle rabbiin isin irraa haa qabu khayrii addunyaa ta akhiraa waan diinii duniyaadhaaf isin gammachiisu das isin godhu rabbiin walitti isiniif haa qabuun isiniin jaa baarakallaahu fiikum وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم لأداب بليم كيا وليس ليسا هيا برم سخينا إن شاء الله تعالى يربين كينا نولا في سي بكم دينا قنا اتلابنا الراقابنيتي غرف الدراتي ولينديمنا إن شاء الله ديوتنا نمدو يفبو فيكم كنا كنجري وانت كتك وجي لالي barumsa keenya dhaabne akkasumatti haati manaa takka abbaa mana isiitiif dubartoota biraa wajjiin raftee dhuftee sifa dubartoota sanii akka abbaa manaatti hin himne yookaan dhiira biraatti kan himne kunis haraam ta'uu wajjiin laallee turre har'a inshaallah bakka irraa kaanu waslu shacri rifeensa maxxansuu waanjuu wajjiin laalla rifeensa maxxansuun akka amantii teenyaatti dhoorkaadha keessumattuu zabana kana magaalaan jenne baadiyyaa jenne guyyaa cidhaa namni gara magaalaa deemee mataa kaawiyyaa godhatee rifeensa hanga qaburra rifeensa biraa bitatee akka ajaa'ibaa kana shaajee uffannaan hin jirtu uffata firraa fuudhee duwwaa akka rabbiin hin feenee fi hin jaalannetti aruuza isaa godhata bultiin teenya tasila halaaliin gammachuun du'aayin eegaluu qabduutu ajaa'iba waan sitti ta'u abaarsaan eegalu jira wannummaan bultii irraa afaanii fi akka gara wallaallee namni wal fuudhee wal hiike walit dhufan addaan bahan jechuma qofa wanni bultiin teenya taateef akka rabbiin fedhu bultiin teenya ijaaramaa hin jirtu rifeensa maxxansanii dheerinni rifeensi duyita keessa jira kaawiyyaa godhanii banattee deemtee aadaa hidhattee amantii dagattee akkana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa silaa gammachuu guyyaa silaa du'aayiidhaan eeybaan namni aruuza galfatullee abaarsan aruuzni keenya galaadhaa jira mee nabiin keenya waa'ee kanaa irratti waan jaan inshaa allahu ta'aalaa wajjiin laalla rifeensa maxxansuun akkasumatti ilkee qorachuu wanni kun hundinuu akka amantii islaamaatti dhoorkaadha akka amantii islaamaatti dhoorkaadha qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii kana jaan alwaasilatu walmuhammal la'ana rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni abaaran eenyu abaaran abaarsi rabbii irratti haa jiraatu janii abaaran eenyu dhiiroo namni isaan abaaran kun alwaasilata walmustawsila ta rifeensa maxxansituu fi isii rifeensa maxxanfattuus ta maxxansituufii fi ta maxxanfattuus jaralachuu abaarsi rabbii irratti haa jiraatu jen ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi akkasumatti walwaashimata walmustawshima isii irgoo qorattuu fi ta qortuufis abaarsi rabbii irratti haa jiraatu jen qoranna ammanuma irgoo duratti cileetti godhanii akkasilli ilmeen diddiranii tumuu jiran akkasumatti nyaara kan ammas hadiisa biraa keessatti annaamisata wal mutanammisa jen isii nyaara hadduufis isii nyaara qortuufi ta qortuufis abaarsi rabbii irratti haa jiraatu jen nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi guyyaa kana nyaara kana qoranii wal qixxeessanii wal jejee kana irraa fuudhanii
nyaara asiin jalatti kana haadanii qallisanii kajaabaa kanatti cileesitti hidhaanii hidhii waan biraa dibatanii bareedinni gosa biraati hoggaa xiqqoo ta'e isirraa deema waliin ganna gamti tafuute sanii miti kalee isa gaafa fuutu isii hidhii waa dibattee deemtu ta nyaara qorattee deemtu ta maal godhattee deemtu gartee fuuta intala diimtuu ajaa'ibaatiin fuudhattee fuuta hoggaa xiqqoo ta'e isii boodni gurraachomti hoggaa xiqqoo ta'e isii boodni gurraachomti feetu hirarkeetii kana na godhetti feetu waan biraa jetti akka feete jee dachiin rabbii balloodha akki kun obboleessa wanti islaamaa keessatti hin barbaachisu dhoorkaadha akka jibbamaadha bareedina rabbiin nuu kanne caalaa bareedina nuti dabalannu hin jirtu bareedini nuti harka keenyaan baafannu hin jiru jechuudha bareedina rabbiin nuu kanne irratti alhamdulillah jennee rabbii keenya galatoonfannee waan rabbiin keenya hojjedhaa jee hojjennee waan rabbiin irraa nu seera irraa fagaannee jiraachuun barbaachisaadha kanaa jetti ammoo ifiif tolchina ifiif bareechina ifiif bareedina keenya tolfanna harka keenyaan waalaikum salaam harka keenyaan qorannee bareeffanna waan juu keessaa bahuu qabna ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi jara kana lachuu abaaruun maali guyyaan amma silaa cidhaa guyyaa eebbaati guyyaa du'aa'ii manguddoon namaa gootuudha guyyaa hiriyoonnillee dhufanii du'aa'ii namaa godhanii akkasin namni gammadee gammachuudhaan eeyboolirraa fudhatee wal biraa deemuudha guyyaa sanitti abaarsaan bultiin teenya eegaluun abaarsa ergamaa rabbiitiin sanuu abaarsa nama guddaatiin eegaluun subhaanallah waan hangana caalaa nama rifachiisu hin jiru ijoollonni keenya guyyaa cidhaa keessanii akka rabbiin firdhiiftanii akka rabbiin hin feene galfattan akka rabbiin isiniin jee dhiiftanii akka aadaa akka shayxaan isiniin jee warri galfattan abaarsa ergamaa rabbiif irratti akka buugolaa jirtan bultiin teessan bultii fayyaa qabdu bultii bareedduu hin taatu yaa nama haadha manaa akka isiin rifeensa uffattu dhoorku yaa ka rifeensa deem kaawiyyaa godhadhu jee maallaqatti kannee kara magaalaa ergu yaa ka deem erguu tumadhu jee haadha manaa maallaqatti kannee kara warra waa tumuu ergu adda tarafaa tumachuutu jira cileetti godhanii akkana akka warri kaan masqala firra katabu san keenyallee maal godha akkana gakkatabee asiinicha katabee akkana ol godha jidduu sana waa xiqqoo tuqaat akka godha asirranni tumata waan gosa biraa takka jechuun baadiyyaa keessa iddoonni kana jaraatu tumata baay'inaan nu caalaa isaan kana guutuu kanatti katabanii asiin katabanii nuwa gizee asirraa kaasanii kana mareeda qabu asiin ilaacha fi galchan jarri nuti du'a jara fakkaachuu qabna abboleessa amantiin teenya nuuf hin ayyamtu dubartoota teenya dhagee waan kana amantiin nuuf hin ayyamtu iftumuu tana dhiisa lilmeedhaan daaraa ifkutuu tana firraa dhiisa walii bannee jirra hadiisni ka bukaarii muslim hariira uffachuun dhiiraaf haraam ta'uu wajjilaaluu deemnamma ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan jaan man labisa alhariira fi ddunyaa lan yalbisahu fi laakhira namni addunyaa irratti hariira uffatu dhiira tahee aakhiraa irratti hin uffatuu jaan haraamitti jechuu addunyaa irratti waan rabbiin irraa dhorke ta nabiin irraa dhorke ta haraam tana dhiisuu didee namni hariira uffate aakhiraa irratti isaa fi hariirri waliin harkaniya rabbiin waasattanu gabroota rabbi addunyaa irratti uffannaan aakhiraa irratti maasalaama hadiisni ka bukaarii muslimii uffanni islaamaa heeraa fi seera qaba maal amantiin tiyyanaa hayyamti maal na dhorkiti ofirraa ilaaluun barbaachisaadha baabaa kiyya anaafetis hayyam akkasumas ziqee uffachuun dhiiraaf haraame dahaba uffachuu jechuun yoo dirqamtee ilkeen sirraa cabxee ilkee uffatte malee morma kaayyachuu harkatti kaayyachuu akka amartii godhattee kaayyachuu bilaazireeta baanan san tumattee harka kaayyachuu waan dahabaa akka amantii teenyaatti dhiira irratti haraam callaadha ergamaan keenya hadiisa aliyyoo deeysan keessatti aliyyumaatu jaa'u nahaan innabiyyu sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni dhorke ergamaan rabbii nahaani annabiyyu sallallahu alaihi wasallam allubsi dhahab ergamaan rabbii ziqee uffachuu irraa na dhorkee jan aliyyi dhorkuun akkuma waan dhorkuuti waan ergamaan rabbii aliyyi irraa dhorkan nuus irraa dhorkamnee jirra irraa fagaachuun barbaachisaadha jechuu irraa fagaachuun barbaachisaadha keessumattuu dargaggoonni keenya warri qarshii isaa ta'u tumtanii morma kaayyattanii deemtan haraam jallaadha kana keessa dubartii fakkaachuutu jira namni morma waa kaayyachuudhaan beekamu dubartiidha dhiirti morma waa uffachuudhaan hin beekamtu mormatti waan kaayyatina akkasuma dahaba tumtanii amartiin godhatina qarshii irraa tumadhaa yoo dandeeysan yoo amartii uffachuu barbaadan qarshii tumattanis qarshiin waan qabdu amartii ammoo morma kaayyachuu qarshii tumachuun
akkasuma harka kaayyachuuf wanni kana kana hin barbaachisu haasitti ol kaayyatamu zaadha ni gaya saniichi immoo amartii harkatti qarshiitu madhaa daaban tumatinaa daaban uffatinaa namni gariin jaartii irraa fuudhee uffata waan akkasii irraa fagaadhaa baarakallaahu fiikum hayyee wanni biraa takka amantii teenyaatti irraa dhorkamne nama salaatu jiru fuulduraan bahuudha ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan jaan لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40 من أن يمر بين يديه متفق عليه نمني نما صلاة جرودور دبرخون صوبيخي أفرتم دابتشو تو يسافر الرجال نما صلاة جرودور دبرو الراجل أفرتمين تون أمت أفرتمين وقويا أفرتمي الله أعلم قويا أفرتم الجتة ودوني صلاة هيكتشو اللي باتي دابتشو تو سيفر الرجال جن nama salaatu jiru fuulduraan bahanii dabruurra waliif gallaamiin kanaaf obboleeyyan kiyyaa nama salaatu jiru dura asin dabrinaa nama salaatu jiru dura dabruun akka amantii teenyaa dhoorkaadha hadisni ka bukaarii muslimin gama biraatiin ammallee imaama dura dabruun dhoorkaadha yeroo imaamni jilba qabachuuf allahu akbar jechuu deemu daftee dura allahu akbar jechuu waggaanni samii allaa jechuu deemu daftee dura ol jechuu akkasuma daftee dura dachii kutuu daftee dura dachii ol jechuu imaama dura deemu jechuu kun ammas dhoorkaadha imaamni akka itti hidhatamuuf godhame malee akka sitti hidhatuuf hin godhamne akka ati jala deemtuuf godhame malee akka si jala deemuuf hin godhamne imaama boodarra deemuu qabda malee dura ce'uu hin qabdu jala deemuu qabda malee dura deemuu hin qabdu waliif gallaamiin ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam akkijaan amaa yakhsha alladhii yarfa'u ra'sahu qabla al-imaami an yuhawwila allahu ra'sahu ilaa himaar yaabo namni imaama dura fiigee mataa hoggaa imaamni samii allaa juus dafee dura mataa samii kaasu kun ka dafee dura sujuuda lafa bu'u ka dura dafee lafaa kaasu kun hin sodaatu rabbiin mataasaa mataa harree jijjiiruu jen rabbiin mataasaa mataa harree jijjiiruu hin sodaatu hijan nama imaama dura mataa dafee kana chaalu dafee kana godhatu rabbiin mataasaa mataa harreetti jijjiiruu hin sodaatu hijan ergamaan keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi mataan kee mataa harree jijjiiramu baatu sarra yaada keetii yaada harree jijjiirama namni yaada akka harree yaadduu malee waan biraa yaadu dhiisa subhaanallah kanaaf namni imaama boodarra deemuu qaba malee dura deemuu qabu samii allaa hoggaanni jiru dura mataa ol qabuu qabu hoggaanni sujuudu dura lafaa dafee mataa kaasuu qabu suuta isa jala deemuu qaba hoggaanni jilba qabate boodarra deeytee jilba qabachuu hoggaanni samii allaahu liman hamida jee diriire duubarraan dhuftee ol jechuu hoggaanni sujuuda bu'ee duubarra deeytee gabbuu hoggaanni allahu akbar jee keetaa'e duubarra kaateetis taa'u hoggaanni gaddeebi'e duubarraan deebitee gaddeebi'uudha malee daftee dura jecha'uun waan barbaachisuu miti kanaaf gabroota rabbii waan amantiin teenya nurraa barbaaddu waan amantiin teenya irraa nu dhorkitu baranneef irraa eeggachuun hedduu barbaachisaadha kanaas akkasitti hubadhaa gama biraatiin wanti irraa dhorkamne kunis hadiisni ka bukaarii muslimiin wanti biraata irraa dhorkamne ija salaata keessatti ol fufuudhuudha namni gariin ka salaata jiru kanatti dhaaba gubbaa deddeemu qorqorrootan asii ol daawwata kornisa kana daawwata akkanuma godhata waan kana barbaada dhaaba kanarra ijuma faffacaasa samii tana gubbaa ija ol fuudheem wanni kanaatis amantii teenya keessa dhorkaadha yeroo salaata jiran ija hin faffacaasan akka nama budaan seenteetti ija faffacaasuun gaarii miti نبيين كان كان جان صلوات ربي وسلامه عليه ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم جن أو لتخطفن أبصارهم لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم مالي ومني جول فوري سمي خيسة من لتوصل صلاة جرني مالي ومني كان جني لولني رقم ربي نما دبي جبيسني هارول كمني وان كان راتانا تاني يخر ربي نجساني خبوتي كولا لنتم بسوفو جني لولن جتشو رقم ربي صلى الله عليه وسلم الرارور كما صلاة خيستي ومن ملتنا سمتي سجول فوري ناديني خبخاري دات ابتنا لالوني سنتاتو نمني غرين صلاة جرو خاسين صلاة جرو أكنا جينا ولا عليه ديبيا غرين أكنا ولا تماس جزء فري موسى ملالا جزء فري بجلا جلالا جزء فري كنا سودا ولا عليه ديبيا يالوم مارن كذي يالوم مارن كذي سنندل إيتو عليكم السلام وين ورم سرانجر خلينا ندفتن نجوم أيزا دلقاو فاقام درا دلقا نور رينام در
خليه قربان تقول فيه سنجابي وقدر فيه نسيما أكم إلى أما اسمه جرنجي إلى أما دلقا كم اسمه جرنجي عنده فايه عفوا أبو لينجي هيه برم سرّا ربين فلاسي دابنا شيكوتا تكوتو فترة فتايني يجتو جرا بارسي شيكوتا همادا إسانين فدرسيسا لقي في تخرب في خيسنا جرادا وند خيسن وربي تشاني سنجالدا وروان دقيت دلق ربي سناتا يسوع بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء